Sagantaa BBC Afaan Oromoo. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya jalqaba. Ajjecha ittisa Hacaaluu Hundeessan kan himatamte Lamroot Kamaal waa bikumshaniin gadhiifamtu maatiin asiin dur maal jedhan? Walitti dhufeenyaa fi hidhata akka qabdu mucayyoo sanaa fi mucayyoo sana qofa. Haaqni isaa dhiigni isaa kan harka jiru akka maatittis akka namuu hundi akka hubatu ka barbaannu intala bira jira. Haaqni mucaa Ameerikaan Itoophiyaa caarraa gabayaa qaraxirra bilisa keessa haaquun uummata miidhu miti jetti. Waa'ee namoota murtee kanaan kallattiin miidhamanii dhugumatti isaaniif gaddi nutti dhaga'ama. Murteen kun waa'ee uummataa osoo hin taane waa'ee hogganoota isaaniiti. Uummata isaaniif itti gaafatamuun isaaniidha. Magaal Kartuumitti namoonni 14 hiriira mormii keessatti jeefaman kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgaloo. Dhaggeeffattootni hojjetan jalqabaanii mootummaa naannoo Oromiyaa haal nageenyaam jiruun wal qabatee humni dhageessis to'achuuf jecha labsii yeroo sochii daangessu labsee ture kaas. Kunis dhiibbaa dinagdee inni fidu bu'uura keessa galchuuni jedhama. Beekaa Toomaa dabalataan sanitti. Dubbi himaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Gizaachoo Gabbisaa BBC'tti akka himanitti labsii bahee keessaa sochii konkolaataa fi sochii namaa sa'aatiin kan daangessutu ka'ee jedhan. Kunis dhiibbaan dinagdee inni fidu ilaalcha keessa galchuun akka ta'e BBC'tti himaniiru. Ta'us eegumsii fi sakattaan garuu itti fufaa jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 3 bara 2014 irraa eegalee halkan keessaa sa'aatii 3 haga barii sa'a 11 walakkaatti namoonnii fi konkolaataawwan akka hin sochoone daangaan kaa'amee ture. Sochii haga ammaa tureen bu'aan gaariin galmaa'uusaa haati alangee naannoo Oromiyaa adde Addunyaa Ahmad miidiyaa biyya keessaaf himaniiru. Gara fuula duraatti haalawwan jiru ilaaluudhaan labsichi guutuu naannoo Oromiyaatti yookiin bakkeewwan murtaa'anitti irra deebiin labsamuu akka danda'u himan. Mootummaan naannoo Oromiyaa amma dura labsii kana kan labsee haala nageenyaa naannicha keessa jiru wal qabate humnoota miidhaa geessuu danda'an to'achuuf jechuun ture kan labse. Waraana kaaba Itoophiyaatti erga dhalatee waggaan tokko darbe naannolee Amaaraa fi Affaar keessattis babal'achuu fi gara giddugala biyyaattis siqaa jiraachuun wal qabate mootummaan federaalaa labsii yeroo muddamaa ji'oota 6 turu labsuun ni yaadatama. Mani murtii waliigal federaalaa yakka ajjecha artist Hacaaluu Hundeessan himatamtu afraffaa kataate Lamroot Kamaal waa birrii 5,000 akka dhiifamtu murteesse. Lamroot Kamaal jalqabaa artist Hacaaluu Hundeessaa garba kita jeefam geessuun ajaja isaaf haal mijeessitee jedhamee yakka shororkeessummaan himatamte turte. Mani murtii olaanaa federaalaa yakka kan raawwachuu isii raagan argisiisuu gahaan hin jirjechuun bilisaan akka dhiifamtu ajaje ture. Haa ta'u malee abbaan alangaa waliigala federaalaa garma murtii waliigalaa toliyyannoo galfatee abbaa alangaa fi himatamtu jidduutti falmiin deemaa ture. Mani murtichaa dhaddacha rooleen himata shororkeessummaa Lamroot Kamaal irratti dhiyaatu kufa gochuun yakka danta dhabuu seerii yakka keewwataa 575 akka ofirra itiftuu murte kenne. Yakki kun mirga waabii waan hin dhoowwineef himatamtuun Lamroot Kamaal waabii birrii 5,000 gadhiifamtee dhimmisii alaa akka hordoftuu murteessuun muddee 2 fi 3 beellam qabatte. Maatiin artist Hacaaluu Hundeessaa dubartiin tun ajjecha Hacaaluu keessa harka qabaachuu fi haaqi isaa kan argamu karaa isii qofaan jedhanii akka amanan himanii turan. Obboleesmaan Hacaaluu Siisay Hundeessaa ammaan dura dhimma kan irraa dubbisee akkan jedhe. Anaaf dhimma kana faana walitti dhufeenyaa fi hidhata akka qabdu mucayyoo sanaa fi mucayyoo sana qofa. Haaqni isaa dhiigni isaa kan harka jiru akka maatittis akka namuu hundi akka hubatu ka barbaannu intala bira jira. Haaqni mucaa sanaa intala harka jira. Siisay wanti namni hedduun gamaa addaan baafachuu hin danda'ini dubartiin tuniin hariiroo tam qabdi maatii teessan waliin walitti dhufeen qabdu wal beektu. Walitti dhiyeenyu jiru. Ololli deemaa tures olola baay'eedha. Dhuftee manatti isheen deessee haadha warraasaa ishee gaafattee gaafa baatu ishee gaggeessuudhaaf hojiin ga'e waan akkasii olola kun mucayyoon haadhi warraan Hacaaluu ijaan argaallee kan mucaa kana agarte yeroo jalqabaatiif mana murtii lidataa sanatti ijaan argaallee hin beektu jechuudha. Walumaa galatti intala faana hariiroo walitti dhufeenya hagas jedhamu hin beeknu hin qabnusi. Garuu mucayyoon kun magaalaa nuti itti dhalanne keessa dhalattee guddattee achitti wal beekna. Magaaluma tokko keessatti dhalannee guddanne malee hariiroo walitti dhufeenya waan addaa hin qabnu akka maatittis akka dhuunfaattis. Garuu inni gaa nama biyyaatii nama magaala tokko guddatee miti har'umallee namni tokko dhufeetti dhiyaannaan fira isaati. Dhugaan yoo jiraate dhugaan jiru mucayyoo kana bira. Mucayyoon waan na beektu hin dubbatti taanaan haqiinsaa hin ba'a.
Naannoo kibbaa godin kibba Oomoo Aanaa Dasnach keessatti hongee uumameen loon 9,000 ol yoo dhuman namoonni hedduun hanqina nyaataaf saaxilamanii jedhan waajjirri ittisa balaa fi wabii nyaataa Aanaa Dasnach akka jedhutti roobii gannaa fi kaafraasaa waan hin roobiniif hongeen uumamee jedhu hooggantuu waajjirichaa Asnaqech Waaqshum. ድርቁ በዚህ ዓመት የተከሰተው ከሁለትና ከሶስት ዓመት በፊት የግጦሽ ኤሪያው በውሃ ተውጦ ኦንጌን ከን ኡመሜ በረከና ወጋ ለማፊ ሰዲ ዱራ በላሎላ ኡመሜ በከስላለፈ ኤዱምሳ ቱሬ አመሌ ቢሻን ረገለገለ ጅራ ለፍት ኤዱምሳ ሄክታር 8 ሰገልተው ቢሻኒን ነው ጀላል ቅንፈሜ ጅራ ሰበብ ካናን ሆርሲሴ ቡልቶን ሎኒ ሳኒ በከካንቲ በባሱፍ ድርቀመን አማም ሮብኒ ዋን እንጅሬፍ ሆሪን ዋን ኛተን ደበን ሮብኒ ገናስ ከናርፋሳስ ሮብኒ ሆሪ ሄዱቱ ሚደሜ ሃንገ ዮና ሎን ኩመ ሰገሊ ፊ ባፍሪ ሰደተሚ ተኮታ አንዱ አኒሩ አመለኮብስች ደበላ ጅራ ተነሳስኩት 980 ድረስ ጀመራለኝ Hongee kanaanii horii qofa dontaanee namni miidhamuu himan aanaan kun jiraatota 75 ka qabu yoo ta'u namoonni 62 ol hanqina nyaataaf saaxilamuu jetti aadde Askanech. namoonni 62 fi 790 ta'an sababuma hongee kanaatiin hanqina nyaataaf nu jala saaxilamanii jiru. Karaa WFP deeggarsi namoota hanqina nyaataaf saaxilamaniif godhamu ni dhufa. Garuu gahaa miti. Gama mootummaanis qamadii qofaan deeggarsi godhamu jira. Nyaatni gahaan hin jiru. Amma dura namni du'e hin jiru malee namoonni hedduun nu jalaa miidhamaniiru. Hanqina nyaataa jabaatu jira. Gargaarsi horii fi jiraatota hongee kanaan miidhamaniif godhamaa jiru jiraatullee gahaa miti jetti. ከእንስሳት አንጻር ስንመለከት በቀደም በባለፈው ከክልል 4 ሚሊዮን ብር ተለቆለ ገማ ሆሪቲን አመድረ ብር ሚሊዮን አፍሩ ገድኑፍ ዲፈሜ ቱሬ ኢሳኛተ ሆሪ ብትኔን ኤሳ ጅራ ከነማ ገሩ አኩመን ሲንጀር የደገርሲ ዳቢ እንጂ እጂ አሞቱማን ከኑ ጅራ ገሩ ቀመዲ ቆፈለ ኤርገ በላን ኩሙደቴ የሮ ለመዱፌራ ነሞትኒ ኩመ ሶዶሚ አፍሪ ፊ ይበለም አፍቁዳ ፍሩ ዳቢን ከንገርጋረመን ይወተው ከናፈን በላ ከናም ቡቃን ኩመ ሶዶሚ ጃ ኦልገሩ አልቶኮ ቆፈ ፍደተኒ ሆርሲሴ ቡልቶኒ አዳ ወልገርጋሩ ጀባዋን ቀበኒፍ ዋን አርገተን ወሊፍ ቆደኒ ኦፍ ጅራችሳ ጅሩ ደገርሰ ጋ ቀምና ጀኔ ዋን ዱበኑፍ እንቀም ለቂ ድጋፍ አለን ብለን ምንለው ነገር የለም Dhaggeeffattoonni Amooduu gaggabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan mootummaan Itoophiyaa naannolee Amaaraa to'annoo hidhattoota Tigraay jala jiran Kombolchaa fi Laalibeelatti deeggarsi namoomaa xiyyaaraan akka dhiyaatu eeyyam kennuu beeksise. Naannoo Tigraay torbaanota dheeraan booda konkolaattonni deeggarsaa fe'an 369 seenan eeyyamaman. Laalibeelaa fi Kombolchaan naannolee Amaaraa harka hidhattoota Tigraay jala jiran yoo ta'an dhimma balaalii deeggarsaa kan ilaalchisee hoogganooti TPLF irraa wanti jedhamin jiru. Mootummaa Nigeeriyaa murtee US ka biyyattii taree biyyoota bilisummaa amantii yaaddessata keessa baasuu deeggaran. Ministeerri odeeffannoo Laayi Muhammed murteen kun ka haqaa fi sirrii ta'uu ibsite. Murteen kun guyyaa ministeerri haajala Ameerikaa Anthony Blinken biyyattiitti imaluu labsame. Hiriirri mormii kalee magaal Kartuum Suudanii geggeeffameen namoonni 14 du'uu daktaroonni himan. Namoonni 10,000 lakkaa'aman bulchiinsa waraana mormoonii daandiitti ba'anii yaada isaanii dhageessifachaa turan. Namoota ajjeefaman keessaa ijoolleen jiraachuu himan. Shororkeessitoonni mana hidhaa Keenyaa keessa miliqan adoo baqir jiranii qabamanii madda deebifaman. Namoonni 3 akka malee hamoo jedhaman Soomaaliyaatti baqachuuf yaalanii jedhan. Isaan keessaa tokko Haleelaa Yuunivarsiitii Gaarrisaatti lubbuu namoota 148 galaafateen qood keessa qabjechuun himatamee hidhame. Pireezidantiin Keenyaa Uhuru Keenyaataan seera haaraa baqattoota fi carraa barnoota fi hojii kennuu mallatteesse. Seerri haaraan kun akka baqattoonni salphinaan hawaasatti makamanii fi jireenya dansaa argatan godha. Mootummaan Keenyaa jijaan booda kaampii baqattoota lamcufuu fi karoorfatee jira. Hoogganaa mirga namoota US ka ture Malcolm X bar 1965tti ajjeesuun kan itti murame namoonni lama adabbiin isaanii addaan cituuf Muhammad Aziz fi Khalil Islam haqi isaaniif malu hin arganne jedhee abbaan alangaa aanaa Manhattan Cyrus Vance Jr. Media New York Times takimanitti FBI fi poolisiin ragaa jarkanaa bilis baasuun malu waltaa'uun dhossanii jedhu. Biyyi ollaa Itoophiyaa Jibuutiin waraan waggaa tokkoo fi biyyatti deemaa jiruun qabeenyisii keessaa walakka dhabuu beeksifte. Ministeerri maallaqa Jibuutii Iliyaas Muusaa BBC takimanitti Jibuutiin walakka qabeenyisii jechuun $1 biliyoon 1.7 dhabdee jedha. Kunis kataan sababa hariiroon daldala biyyoota lamaanii dhimbeetta 20 gad buuteef jedha. Now what is worrying us is 20 years
of hard work. Amma wanti nu yaaddessaa jiru dhamaatiin keenya ganna 20 misoomni naannoo kanatti Itoophiyaa fi Jabuutii jidduutti hojjetamaa ture gaaffii jala galeera. Nuti osoo ka'umsa waraanichaa hin ta'in kun kan ta'e. Kanaaf pirezidantiin keenya yeroo mara nagaa kan jedhaniif naannoon kun waan amma argaa jiru dandamachuu hin danda'u. Biyyi xiqqoo ummata miliyoona tokko Jabuutiin kana dandamachuu hin dandeessu. Durumaanuu rakkoolee hedduu qabna. Sababa waraana hin barbaachifneen rakkoo dabalataaf saaxilamuu hin qabnu. Kanaaf baay'ee jabeessinee waaqa kadhachaa jirra. Waraanni kun dafee akka xumuramu. Kun nama eenyuufuu gaariidha. Wal waraanuun olitti wantootni hojjechuu qabnu jiru. We have better to do than fighting each other. Waraanni Itoophiyaa karaa dippiloomaasiin furmaata argatu dhiibbaa gochaa jiraachuu ministeerri haajaa Ameerikaa Anthony Blinken kan himu waraanni itti fufnaan Itoophiyaan diigamuu maltii yaaddo jedhu akka qaban hima. Anthony Blinken turtii BBC waliin taasiseen dhimmoota waraanni Itoophiyaa hokkara Suudaanii fi imaammata Ameerikaan Afrikaa irratti qabdu dubbate. Kan Itoophiyaan yoo eegallu Ameerikaan Itoophiyaa caarraan gabaa qaraxirra bilisa agoowa keessa kan haqxe waraanni biyyattii mariin akka furamuu dhiibbaa gochuufi jedhe. Namoota murtee kanaa fi kallattiin miidhamaniif itti gaafatamtoonni hogganoota siyaasa biyyattii jedhu. Under the terms of AGOA itself. Seera AGOA mataasaa jalatti biyyi sarbamni mirgoota namoomaa hamaan keessatti raawwatamaa jiru AGOA irraa fayyadamuu akka hin dandeenye tumamee jira. Bu'uura kanaan wanti amma Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru hanga amajjii tokko yoo kan itti fufu ta'e akkaatuma seerri jedhuun faayidaa Itoophiyaan silaa AGOA irraa argattu kan haga bara 2025 itti fufuu malu dhaabbiin haquu qabna. Waa'ee namoota murtee kanaan kallattiin miidhamanii dhugumatti isaaniif gaddi nutti dhaga'ama. Gargaarsi namoomaa dhaqqabuu qaba jennee kawwatu waamnuuf uummataaf waan gaddinuuf mirga isaaniifis dhaabachaa jirra. Murteen kun waa'ee uummataa osoo hin taane waa'ee hogganoota isaaniiti. Hogganooti kallattii maraan jiran walitti dhufanii garaagarummaa biyyattii keessatti uumameef furmaata siyaasaa akka barbaadanidha. Kanaaf dhugumatti uummata isaaniif itti gaafatamuun isaanidha. Dhimma Suudaan irratti ajjecha waraanii biyyattii lammiilee nagaa bulchiinsa siviilii deeggaruun hiriira baanirraa raawwatu balaaleffatee ministeerri muummee Abdalla Hamdok torbanotaan dura waraana naangorra kaafame bakkaatti deebi'uu qabaa jedhe. Well, I think the generals have to listen not only to the international community but first and foremost. Akka yaadutti jeneraalonni Sudaan hawaasa idil addunyaa qofa osoo hin taane duraan dursee uummata isaanii dhaga'uu qabu. Uummanni Sudaan cehumsi bulchiinsa siviiliin hoogganamu akka bakkatti deebi'u akka barbaadan ifa godhaniiru. Adeemsi seena qabeessi Sudaan gara dimokiraasii fi badhaadhinaa ceesisuu danda'u waraanni aangoo fudhachuu isaatiin gufateera. Amma wanti murteessaan hoogganoonni waraanaa Sudaan uummata isaanii irraa akkasumas hawaasa idil addunyaa irraa dhagahuu qaban cehumsa bulchiinsa siviiliin hoogganamu bakkatti deebisuudha. Ministeerri muummee Sudaan nama beekamtii seeraa qabudha jedhee yaada. Kanaaf inni aangoo isaatti deebifamuu qaba. Dabalataan namoonni hidhaman gadhiifamuu qabu. Hunda caalaa garuu hokkorri adeemaa jiru dhaabbachuu qaba. Kaleessa cehumsa gara dimokiraasii deeggaruun sababa sagalee isaanii dhageessisaniif qofa namoonni hedduun ajjeefamuun gonkumaa fudhatama hin qabu. The democratic transition is totally unacceptable. Bara bulchiinsi Donald Trump imaamati Ameerikaan Afrikaa irratti qabdu dhiibba Chaayinaa dur dhaabbachuu ta'uun imamaa ture. Imaamati bulchiinsi Biden Afrikaa irratti qabu maalii gaaffii jedhu. Our Africa policy is about Africa, not about China. It's about the Imaammanni nuti Afrikaa irratti qabnu waa'ee Afrikaati malee waa'ee Chaayinaa miti. Waa'ee hariiroo Ameerikaa fi biyyoota arditti hunda waliin qabnuti. Kunis dhugaa bu'uuraa tokko irratti kan hundaa'edha. Gaarummaa uummata keenyaaf jecha wanti addunyaa irratti hojjechuu feenu martisaa Afrikaa malee milkaa'uu hin danda'u. Waa'ee jijjiirama qilleensaa yoo haasofnu Afrikaan qaama furmaataa ta'uu qabdi. Waa'ee weerara dhukkubaa COVID-19 yoo kaasne Afrikaan qaama furmaataa ta'uu qabdi. Dhimmoota kana lamaan irrattuu michooma tolfachaa jirra. Waa'ee dinagdee hirmaachisaa yoo haasofnu uummata dargaggeeyyii fi lakkoofsa uummataa biliyoona tokko ol kan qabdu Afrikaan dirqama qaama furmaataa ta'uu qabdi. Yeroo dimokiraasiin daddaqamaa jiru kanatti waa'ee dimokiraasii fi mirgoota namoomaa yoo kaasne Afrikaan qaama furmaataa ta'uu qabdi. Dhimmoota kana hunda irratti michooma ijaaruu feena. Asirratti wanti dhumaani jechuu fedhu kuni hundi dargaggoota irratti xiyyeeffate. Uummanni Afrikaa immoo irra hedduun dargaggoota. A lot of this, as I said, is grounded in young people, precisely because the population is so young. Dhaggeeffattoota sagantaa narraa ganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgala kanaa gurri dabarsuu ollaa walitti naqi. Hamaanii kooment keessa nu